السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبجمتوتا في هردفتو تجارة متوتا كينيا. إيجا سجنتان تينتلا كينيا كان كورولوس أورهان كوتا سدفا في أفرفا دا جلق أبي تجرا يوكان كوتا لما فايتشورا أكس علامتي كوتا لما فايتشورا أكا خينيا تأمو كوتا سدفا في أفرفا خينيا جوجا الرا جلق أبي تجرا. إيجا سجنتا كينيا كان جوجا الرا خيستي وانتوني نتي إلى اللو عثمان به أورهان به أنغو الرابوسي تجرا. كان بودا أججا مغالا بورساتي متيجورا إني كانافو إنيوتو أججا مغالا سناتي فيلما kan xiinxala keenya viidiyoo keessatti dubbannu ta'a. Kanumaa wal qabatee Orhaan Bey mana Usmaan Beyitti seeyfii baafachuudhaan gara mana sanaa deemeeti jira. Kanaaf inni aarii kanarraa kan ka'eef Usmaan Bey irratti duuluu ni barbaada. Akkasuma kanumaa wal qabatee mangool haarawaan tokkolleen dhufeeti jira. Mangool kunoo humna akkam qabaa kan dubbannu ta'a viidiyoo irraa keessatti. Akkasuma waa'ee xiinxalaa kutaa sadaffaa fi afraffaa yookaan akka viidiyoo guutuutti kutaa lammaffaallee viidiyoo irraa keessatti kan bal'ifnee dubbannu ta'a. Kanaaf viidiyoo keenya haga dhumatti akka daawwattan asumaan sin gaafanna. warroonni chaanala Ororikard dibbakeedha faaroo taatan chaanala keenya subscribe godhachuudhaan mallattoo notificationaa kana yookaan bilbilaa kana tuquudhaan ol irra kaa'adha. Akkasuma viidiyoo keenya kana like godhuudhaan jalqabaa isiniin jenna. Warroonni kanaan dura hin beekne viidiyoo keenya kana nuufillee akka bu'aa qabaatuuf nullee jajjabeessuudhaaf akka ta'uuf VPN Play Store irra seenuudhaan buufattanii VPN irratti connect gootanii akka nu daawwattan asumaan isin gaafanna. Kanaaf viidiyoo keenya kan irraa jalqabuudhaan duratti intiroo gabaabaa booda walitti dachaana. Egaa walitti dachaaniiti irra kabajamtoota fi hordoftoota keenya. Egaa xiinxalli keenya kan guyyaa irraa jalqabneeti jira kunoo akkuma jalqabe isiniin jenne yaadachiisumaaf warroonni like hin godhin viidiyoo kana like godhaadha. Akkasuma waan gaafii isinitti ta'e marayyuu koomentii jalatti nu barreessuu ni dandeessanii. Akkasuma viidiyoolee VPN banaatiin nu daawwadhaadha. Kanaaf xiinxala keenya ni jalqabna. Egaa akkuma beektan kutaan jalqaba Kurulus Orhaan yookaan hundeeffamu Orhaan kan bara haaraa kana Orhaan irratti xiyyeeffatee eeruudhaan gadhiifameeti jira. Waa'ee kutaa jalqabaa yoo dubbanne kutaa gaarii ture. kutaa baninsaa hin turre garuu akka waliigalatti akkuma kutaaleen gaariin deemanitti kutaa gaarii ture innilleen baay'ee bareedaa ture kutaan jalqabaa kun jechuudha. Wanti addaa isa keessatti hubanne kufaati Orhaan Bey ture. Amma tarii isin Orhaan Bey maaliif kufee jettanii yookaan maaliif mo'amee jettanii maaltu gaarii isa taasise jettanii yaaduu dandeessu. Maaliif jennaan baay'ee gaariidha. Sababni isaa Orhaan Bey jalqabarraa kaasee akka milkaa'inatti yoo agarsiifame booda maaltu agarsiifama laata? Kana waliinis wanti gaariin guddaan inni lammaffaa ta'e Orhaan Bey obboleessa ajajaa buursaa ajjeesuu isaati. Kunis diinummaa daran akka dabalamu beekamaadha. Akkas taasisa. Akkuma beeysa keessatti illee arkitanii jirtan jechuudha. Mongoltichaan maal jee ture jechuudha gurbaan Vaasiliyoos sun bulchaan yookaan ajajaan masaraa suni san haaloo abbaa kiyyaatii fi ilma kiyyaa obboleessa kiyyaatiin bahadhaa jeeni ture. Saniif jechuudha beekamaadha jechuudha diinummaa akka dabalu. Akkasuma garuu Orhaan Bey yeroo walgahii dhaqee milkaa'ina isaa itti gabaasan jechuudha waan hin dandeenyeef aangoo irraa bu'e yookaan sababoota dila jechuudha filima keessatti arkitanii jirtu kaafamee ture sababa saniif jecha aangoo irraa bu'ee akka ture dubbatee jira. Kutaa itti aanu keessatti kan agarsiifamaa jiru kana ta'a. Kana malees waa'ee taphattoota yookaan aktaroota kutaa tokkoffaa yoo dubbanne aktaroonni hundinuu bakka isaaniitti gaariidhaan hojjetaniiti jiru. Jaalalloonnis gaariidha. Gantoonnis gaariidha. Akkasuma Shehinshaa Bey tapha inni hojjete yookaan fakkeessii achi keessatti hojjechuun isaatillee baay'ee gaariidha. Akkasuma waa'ee dubartootaa yoo dubbannu taphaan isaanis baay'ee gaariidha yookaan gochoonni isaan achi keessa walirra gaggeessanillee baay'ee bareedaadha jechuudha. Garuu eenyutu beekama? Ahmad Buzudaaq amala maal hunaatuun waliin maal akka hojjete? Akka tasaa amala ishee guutumatti jijjiirameera. Sababni isaas dhiibbaan gosa ishee akka hafu barbaaddi. Garuu yeroo kanatti namni ishee dhageeffatu waan hin jirreef namni hundi jecha ishee hin hordofu yookaan qaalii isii hin godhu. Kanaaf komachuun hundinuu niilfar haatuun irratti kan kufuuf. Egaa bakka tanatti wantoota garaagaraatiitu jira achi keessatti jechuudha. Filima darbee keessatti namni hundi ilaaltan jee yaada afaan Oromootiinis telegiraama keenya irratti gallakkifnee jirra. Asumaanuu warroonni telegiraama keenya hin beekne akkuma asirratti maqaa kana galtan Ororikard FN qaba dhumarraa keenya kan dhugaa isa kana warroonni biraa gaa akkuma kanaan dura viidiyoo garaagaraa gaa isinii gallakkisaa ture. Karaa kanaan VIP galmaawaa minaamin jaanii lakkoofsa sobaatiin waa takka jechuudha akka isin dogoggorsiifne arrallee deebi'ee akeekachiisa kana isiniif kennaa if eegaa isiniin jaa. Kan istuudiyoo keenya telegiraamni isa kana dheeytanii telegiraama irratti Ororikard FN gootanii buufachuu achi jala nu hordofuu dandeessanii. Kanaaf